السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفت تابديا بكم جرتنا نقافة يا خيسني الرا واي قرآن بريدة تكون سنجر سيسا سرتنا هردفان سننجا وان نقم تشيسر راي قرآن انترنت مالي اوفلاين قرآن قراو دنديسني جوزا صدما خقابو مرة توقفا ابليكيشن بلاي ستور كيسا بوفتني سمبودا اوفلاين رتي هردفو قراو دنديسني fakkeenyaaf amma namni amma yeroo hunda yeroo hunda moobaayila waan harkaan dhabneef moobaayila yeroo harka qabattan irraa quraana qara'uu dandeessanii suuraa 2 3 4 5 6 7 hanga dandeettee isa rabbi isin dandeessise ramadana kana keessa irraa qara'uu dandeessanii kannoo jawwaallee nama hunda harkaa waan hin dhabamneef saniifin isin garsiisuu deema. obboleessa kiyya tokkollee barsiisee jira isallee subscribe godhaafi akkasitti khot na hordofaan isininja play store sentani al-Qur'an soddom juz ugaa isin jettanu akkanatti isinii fida. inni kana yoo barreeffama guutuu kanatti barreessitani al-Qur'an soddom juz offline read kanatti barreessitanii al-Qur'an soddom jennaan inni akkana isinii fida. isin kanarra dhoytanii jechuudha irra dhoytanii akkana sarchi godhee ugaa isinii fide laal wal fakkaatu hedduudha. inni isa kana Qur'an read and mp3 13 juz offline kajuu kana sagalee fi barreeffamaanis dubbisuu warra dandeessanis offlineatti isinii fidayyaa. isaafi kun wal fakkaatanii kun ammoo haafizul quraan jaa isaafi kun wal fakkaatanii isin kana buufattanii ani irratti hin dhawamma'e lamaan wal fakkaatan kan addaan baafachuun isin irraa barbaachisaadha. hoggaan akkatti irra dha'ee an buuseetiin jira qophiin godhuu qofaan irraa eegama. yoo akka isaa bu'ee jiruun isin garsiisa na hordofaa sirritti kunoo kanatti haala kanaan isinii bu'aa jechuudha. unoo kanatti haala kanaan isinii bu'aa jechuudha. al-Qur'an soddom juz offline jee al-Qur'an 13 juz offline jee hogga kanatti isinii bu'ee irra dhoytanii ni bantanii hoggaa kanatti isinii baname warri sagaleen dhageeffachuu fedhu asirra dhawattanii sagaleen dhageeffachuu warri fedhu ammoo warri juuzaa hunda takkarraa ka'ee ilanga gartee juzaa tokkarraa ilanga juzaa soddom dubbisuu fedhu bakka tana ammoo alif baataa isaanis as jira. alif baataa isaas as jira akkatti irra dhoytanii daa qaba akkanatti alif inni sagaleen isin ijaa wayita isin alif akkatti alif tuyxan amma fakkeenyaaf alifin tuqa alif naan jaa jechuudha. alif amma baadhaan tuqa hoggan baa tuqe ba naan jaa jechuudha. hoggaan saa tuqees akkasumatti warra harfiin beeyneef harfii akkasitti adda adda takka takka barsiisa. akkasumatti alif ba ta tha jiim ha jeeti isin barsiisa tun warra harfiiti. warri quraana dubbisuu dandeeysan asirraa alhamdulillah kaasee ilaa hanga juza soddomaatti ni qabaa jechuudha. kamatti salfiin ooftanii asirra dhoytanii Mau ngaji atau hatam bareng lewat aplikasi? Download Go Halal Go, aplikasi iman. dan uga katesin debe kamatti isin raaftanii kanuma gubbaa uga isarra dhoytan kanuma gubbaa riisam kajuu kanarra dhoytanii wali inni takka gabbuufannaan intarneetan feessu akkanumatti tartiibaan isinii deemaa jechuudha. fakkeenyaaf kuni qul wallaadha, kuni qul a'uuzu birabbil falaqi, kun qul a'uuzu birabbin naasi akkanumatti tartiibaan jira. waggaa kana fitte harkumaan akkana as goota jechuudha. akkana goota harkumaan akkana goota jechuudha. waggaa kana goote akkanatti immoo asii fida qul yaa ayyuhal kaafiruuna
akkanumatti salfiin akkanatti isiniif doggaa kana fitte ammaas harkumaan karaa bitaatti kanaan riita akkasitti atti aantu isiif doggaa kana fitte ammaas akkanumaan riita hoggaa tana fitte ammaas akkanumaan riita hoggaa tana fitte ammaas akkanumaan riita ilaa hanga juuza 30 fixutti akkanumatti harriiqaa deemtaa jechuudha hoggaa kana fittees hoggaa tana fittees akkanumatti harriiqatta hoggaa tana fittees akkanumatti karaa bitaatti as harkifta hoggaa tana fittees akkanumatti karaa bitaatti as harkista akkanumatti ilaa hanga juuza 30tti qaba akkasitti intarneeta malee quraana qara'uu dandeessanii wanneen barnoota kana isinii dhiyeessee farra namni moobaayila harkaan dhabu ramadaana kana quraana qara'uun waan baay'ee jajjabeeffamuu qabu namni waan yeroo hedduu jawaala kana harkaan dhabnee fi yeroo jawaala harkatti as fudhattetti intarneeta qabaachuu baatte irra dhooytee quraana kee qara'uu dandeessaa jechuudha barnoonni keenya irraa asumarra dhaabbata galatoomaa hanga barnoota dhufu walitti dachaanutti nagaan naa tura